weellistuutu uffata aadaa isaaniitiin of mimmiidhagsanii bareedanii nu gidduutti argamu. Ishiinis maal jettee galatoomaadha ulfaadha hundumti keessan teessuma keessan qabadha. Galatooma raayyaa. Eenika akkuma sila isinitti illee warri raayyaa kallattii garaagaraatiin sagantaawwan garaagaraa irratti yeroo darbees gaafa guyyaa irreessaa ispoonsara guutuu nu ta'anii guyyaa gaas immoo ispoonsara nu ta'aniitu raayyaa biiraa dhaabachuudhaan nu galateeffadha. Artistii Kadir Martuu Rannee Boqonnaa bareedduu warra raayyaa fakkaattee foonuu gidduutti argamteetiin jirti. Isaanis immoo keessummoota keenya raayyaarraa dhufanii foonuu gidduutti argamanidha. Akkuma sila isinitti himee aadaa guutuu naannoo sanaa jiru haala uffannaa isaanii fi faaya isaanii qabataniitu isheenis gidduutti argamteetiin jirti. Akkuma sila isinitti hime immoo keessummoonni kabajaa biyyoota alaarraa affeerraman waan jiraniif isaa simachuu. Baadiyyaa bakka itti jalaabarree asii geenye namni tokko iyyee qofaa isaa haasee tokko haa uummanummaan keenya baratu afaan kun hin badin shamarran asiin bahu mangistiin nama hiiti nuunoo arra galatti galu as geenye jabaataan rabbii wal jala nu haa oofu rabbii wal nu haa jaalatti rabbiin bakka takkatti akka nama tokko nu haa godhu afaan tokko akki jeenamichi hundee takka nu haa godhu odaa tokko jala nu haa qabu rabbii hundee takka nu haa godhu rabbiin isinillee warra fiixabasu waliin nu godhus dabarsaatuma deemanii namaa dhalatee dabarsaa anamma gammachuutii yadilli kun jaaramee walitti kun nukunin dhaabanii bishaan jala naqanii guddata jala ta'anii guddata jechuun maalatti baasee rabbiif galanii adeemu galatooma. Injalla biyya keenya akka mooftaan miidhaa Oromoon jira jecha gurra dhagaa turre malee imbeleyyaan keenya jiraachuu ija keenya hin arginu. Amma gaakaamaa jaalanne jirra imbeleyyaan keenya wajjin waliin makamne sirba Oromootis gurraan dhageenya malee ijaan argine hin beeknu amma ijaan argine jirra. Goota kanas hin ta'in. Ayyaada ana hamma sarana waggaa 45 utanii dhalate amma Oromoo argeen beeku gurraan hin dhagaa malee asuu akka ijoollee biyya kootii wajjin waliin makamne. Info marabba walin nuarde rabbi info marabba arra achi akkanu funaru info marabba mbele janke nyawajin akinu sinasiso marabba shamarran as keessa dhuftanii ayyaana kana kabajuudhaaf nu waliin argamtan maqaatii fi maqaa haadha warraatii fi maqaa saalihaatiin guddaa isin galatoomfadha. Ani hedduullee haasawa hin beeku sirbuu malee. Akkasitti hanga hafee addee liiniinis afaanuma beektuun onnuu xiqqoo Ni tantenya. harga seperti
badhaasarrallee gabaatanii badhaastuu beena godhee jira mootummaan garuu badhaasni akka har'aatitti na gammachiisee jira. Maaliif yoo jettan Saalihaan odoo aslaamaa keenan gammada. Saalihaan ilmooti jechuun an danda'a. Geeree ilmooti jaati dubartii hunda dabarte jechuudha. Fakkeenya dubartii taate akkamitti fakkeenya dubartii taate yoo jettan qonnaan dubartiidhaaf fakkeenya ta'e jechuun hin danda'ama. Dalagaadhaan dandeettii ta'uu hin danda'ama. Garuu dubartii haga har'aatitti carraa hunda Saalihaan nu dursite. Akkamitti dubartii gadi baastee mul'isuu isii kun waan xiqqaa miti. Dubartiin mataan isiitu bahuu rakkina. Mataan isiitu bahuu rakkina. Ofii baatee har'a immoo barnoota akka nama biraatii ta'utti dubartii hunda nan mul'isa jechuun isii kun baay'ee barnoota guddaadha. Kan har'aa badhaasaa miti barmoonni kun immoo wal haa qabannu wal haa beeknu dubartiin deeggaruu qabdi dubartiin bira dhaabachuu qabdi dubartii tokko ta'uu qabdi. Yoom kana jedhu dhiirri nu wajjiniin kun beekamaadha. Kana jechuun gammada yoo dubartiin hin jabaatin ilmi hin jabaatu, intalti hin jabaatu, manni hin jabaatu, qabeenyi hin jabaatu, beekumsi hin jabaatu. Kanaaf jechuun dubartiin jabaachuu qabdi, dubartiin barachuu qabdi, dubartiin mul'atuu qabdi. Dubartiin wanna hundatti yoo cimooftee jette cimiinna biyyaati galatoomi Saalihaa galatoomi warra si wajjiniin hojjetaniif. Kanaaf jechuun hammanuma dubbachuuf sagantaa malee kan itti seenee dhiifama. Isin hundaan jaaladha. Martuu akka